muka raajii addaa qabu, vaayitaaminaa fi miineraala garaagaraa hedduun guutame. Faranjoota biratti maqaan addaa kennamee fi super powerful food jedhamee nyaata sadarkaa tokkoffaa irratti ramadame. Mooringaa irraa isiniif himarra. Faayidaan mooringaa ka ajaa'iba nama jechisiisu. beekuu yoo barbaadan gurra keessan banaa dhageeffadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu. Vaayitaaminaa fi mineraalota inni of keessaa qabu isiniif himee faayidaa isaatiif akkamitti akka itti fayyadamanillee isinii hima. Muuzii nyaatuudhaan pootaasheemiin muuzii keessaa argannu parsantii 15 muuzii caalee argama. Lammaffaa irratti yoogartii nyaatuudhaan pirootiinii nu yoogartii keessaa argannu harka 9 mooringaan kun caala. Sadaffaa irratti burtukaana nyaatuudhaan vaayitaamin C nu burtukaana keessaa argannu harka 7 burtukaana caala. Mooringaan kun qofti kophaan isaa jechuudha. Akkasuma kaarotii nyaatuudhaan vaayitaamin A nu kaarotii keessaa argannu kophaan isaa qofti parsantii 10 kaarotii caala. Akkasuma aannan dhuguudhaan kaalshiyeemiin nu aannan keessaa argannu kaalshiyeemiin ka lafee keenya nu jajjabeessu harka 17 aannan illee caala. Goommana yookaan ammoo qoostaa nyaatuudhaan aayiranii nu achi keessaa argannu parsantiin 19 kan goommanas qoostas caalutu mooringaa kana keessa jira. Way kana qofaaree ootsii yookaan ammoo aajjaa nyaatuudhaan faayibarii aajjaa keessaa argannu harka 4 yookaan ammoo parsantii 4 aajjaa irraa wanta silaa argannutu mooringaa kana keessa jira. Nyaata ajaa'ibaati. Faranjoota biratti bakka guddaan kennamee fi sadarkaa tokkoffaarra kaahamee kan jiru mooringaadha. Zuumii godhaa laalaa isinillee yookaan ammoo maqaa mooringaa jedhu kana barreessaatii googilii wanta garaagaraa keessa kaahaati faayidaa isaa laalaa isiniin jedha. Mooringaa kana yeroo hedduu rifeensaaf ta'ee fuulaaf ta'ee yeroo fayyadaman hedduu argaa. Garuu akkasitti faayidaa isaa keessa seenee hin laalle komantii kanatu naaf kenname. Haadha komantii kanaa asumaan dhiifama gaafachuu barbaada. Iyyuu haganaa kennite turtee jirti gara ji'aa caalee jira. Garuu wanta hin beekne tokko ammuma ka'ee lafaa ka'ee viidiyoo waraabuufirra anillee bitee itti fayyadamee faayidaa isaa argee dhandhama isaallee argee akkasitti viidiyoo waraaba jedhee viidiyoo kana tursiise. Mooringaan inni jedhamu isa kana mooringaa paawudar jedha. Ani eega faayidaa isaa dhagahee wanta hagana ga'uun of keessaa qabaate haga ammayyumaa hin fayyadamin jedhee kushiinaa bakka silaa waa hojjedhu fuula kiyya dura akkanatti kaaheyyuu akka yeroo argu hundayyuu yaadadhee nyaata keessatti daddabalee itti fayyadamu jedhee ija kiyya dura kaaheyyuu kushiinaa keessatti itti fayyadamaayyuu amma kushiinaa kiyya fillafiitii dura kaahee bakka waa hojjedhu. Faayidaan isaa tokko diitooksiidha. Diitooksii jechuun ammoo qaama saalaa tahee qaama garaa keenya keessa tahee yookaan ammoo dhiiga keenya ka xuraahee tahee wanta xurii qaama keenya keessa jiru wanta diitooksii godha xuraahaa garaagaraa ka qaama keenya keessa jiru dhiqee gadi dabarsa. Lammaffaamas faayidaa isaa keessaa antii baakteeriyaadha. Antii fangasiidha. Fangasii baakteeriyaa garaagaraa ajjeesuu irratti shoora guddaa taphata. Akkasuma madaa yoo qabaatte yoo wanni tokko si muree qaamni kan kee madaa qabaate muraa qabaatte madaa sanarratti illee yoo goggoote madaa sanillee dafee nama fayyisa. Akkasuma coggaarraan kan keetillee yoo madaa qabaate keessattuu namni coggaarraa fa'aa qabdan yookaan ammoo dhibee garaachaa qabdan garaachi kan kee yoo si madaahee keessisaa madaa qabaate madaallee fayyisuu fi akka malee si gargaara. Antii fangal antii baakteeriyaadha. Kana qofaa miti hormooniin kan kee baalaansii ta'uu didee dhiigi kan kee seeransiif dhufuu didee aanbaalaansii hormoonii ka ta'e hormoonii kanallee siif sirreessa. Kana qofaa miti yoo dipireeshina garaagaraa istireessa yaaddoo cinqaa sammuun kan kee kun cinqaa sammuu garaagaraa qabaattillee akka sammuun kan kee gadi deebi'uufillee nama gargaara. Vaayitaamina garaagaraa of keessaa qaba waan ta'eef akka qaamni kan kee kun baalaansii ta'ee sirraatuuf si gargaara. Wanta qaama kan kee keessaa hir'uu ta'e akka baalaansii godhee qixxaatee deemuuf si gargaara waan ta'eef cinqaa dipireeshina garaagaraa kaati qabdullee sirraa xiqqeessa. Akkasuma dhibee sukkaaraallee yoo qabaattan dhibee sukkaaraallee gadi deebisuudhaaf illee nama gargaara. Sukkaarri yoo namatti ol ka'ee jedhe mooringaa kana yoo fayyadaman namarraa gadi deebi'a. Akkasuma dhibee kolesteroolillee yoo qabaatte yeroo inni haayii ta'ee sitti ol ka'u san sirraa gadi deebisa. Kana qofaa miti agartuu ija keetiillee iji kan kee yoo waa arguu dadhabe fageessee iji kan kee wanta fagoo sirraa jiru fageessee yoo dhiheessee si arguu dadhabe yookaan ammoo agartuun ija keetiitu yoo laaffate agartuu ija keetiifillee si gargaara. Dhibee dhiigaallee yoo qabaatte dhiigi kan kee akka gadi deebi'uufillee nama gargaara. Haay blood pressuriifillee akka malee nama gargaara. Kana qofaa miti guddina rifeensaafillee akka malee nama gargaara. Rifeensi akkasiif guddatuufillee shoora guddaa taphataa. Kana qofaa miti yoo maadiyaatiin garaagaraa fuularratti si bahe yookaan ammoo fuulli kan kee walitti shushunturee jedhe akka fuulli kan kee diriiree qulqullaahee fuulli kan kee siif sirraatuufillee si gargaara.
Bishaaniin baxabaxxanii fuula kanatti dibattanii fuula keessanii akkanatti harkaanii massaajii gootanii akka inni fuula kana dhiquuf jechuudha. Akka inni keessa gadi seenee dhiquufi massaajii gootanii daqiiqaa 10 irraa 15 takka deemtanii yeroo inni goggoge bishaanumaan ofirraa qulqulleeftanii wanta fuula keessan akka moisturaayizii isiniif ta'u isinitti fayyadamtanii fuula keessan kana qulqulleessee dhiqee qulqulluu godhee lafa kaa'a. Aniyyuu sanafiidha nama akkasitti ofitti yaadu hin taane malee osoo hirriba dhabuudhaan daa'ima wajjin halkan taa'aa buluudhaan ijni jalaa gugurraachoftee kana silaa osoo dibadhee silarra qulqulluu godhee lafa na kaaha maal godharee ani yeroo sa'aatii argadhullee lubbuu kiyyatti ofi gadi yaaduma afaan waan tokko yoo har'a jalqabe guyyaa 2-3 jedhee addaan kutee ammallee itti deebi'a malee silaa jala kana faa silaa waan na qulqulleessu. Akkasuma rifeensaafillee yoo barbaadan akkuma heer maaskii yeroo maaskii garagaraa dibatuudhaaf barbaadan isallee itti dabaltanii dibatuu dandeettanii akkasuma kophaa isaallee bishaaniin baxabaxxanii rifeensaafillee fayyadamuu dandeettanii akkuma qassilaa nama dhiqa akkuma qassilli qaama dhiqee nama qulqulleessu san innillee nama dhiqa keessattuu xurii forforii wanta garagaraa yoo mataa keessanirraa qabaattan akkuma isiniin jedhe antii baakteeriyaal antii fangasii waan ta'eef keessattuu fangasii forforii fa'aa akka malee dhiqa. Bishaaniin baxabaxxaniiti lafee keessan kanatti dibdanii sirriitti lafee keessan kana massaajii gootan qottanii itti rigdan akkuma saamunaa itti riganitti itti rigdanii mammarattanii daqiiqaa 30 irraa haga sa'aatii tokko ittiin deemtanii eegasii ammoo ofirraa dhiixanii lafee mataa keessanii kana osoo isin argitanii dhiqee qulqulleessee lafa kaa'a. Itti nyaata keessatti ida'atuu dandeettanii fakkeenyaaf yoo daabboo hojjetuu barbaadanii yeroo daabboo qamashtan daabboo keessatti firfistanii itti dabaltanii qamashatuu dandeettanii akkasuma yoo waxii yookaan ammoo ittoo garagaraallee hojjettan eega hojjettanii irraa baatanii akka wanti isa keessa jiru sun bilchaatee hin banneef yeroo hedduu nyaati sirriitti bilchaaterra akka xiqqeeshuma bilchaatetu wanti isa keessa jiru hedduminaan argama jedhamaa mitire. Wanta akka waxii faa yeroo hojjettanii eega hojjettanii irraa baatan gubbarratti akka qimamii akkanatti firfirsitanii itti dabaltanii bareedaadha. Ani yeroo hedduu salaxaa faa galgala hedduminaan salaxaa nyaanna waan ta'eef salaxaa yeroo mummuru akkuma qimamii kanneen salaxaa irratti firfirsee salaxaa wajjin walitti makee akkasitti nyaadha. Akkasuma ammallee juusii garagaraa asiira yoo godhatuu barbaadan abukaadoo muuzii wanta garagaraa asiira garagaraa yoo daakkatuu barbaadan keessatti naqxanii asiira sanitti dabaltanii daayitanii dhuguu dandeettanii. Akkasuma kophaa isaatiyyuu dhandhama isaa yoo jaallattan isa kana maan kan fuutanii keessatti naqxanii bishaaniin walitti maktanii akka juusii gootanii isa kophaa isaatillee dhuguu dandeettanii yoo dhandhama isaa jaallattanii keessattuu ganama garaa qullaa yoo dhuydan akka malee bareedaadha faayidaa hedduu qaba. Muka garaatti gadi nyaatamu faayidaan isaa faayidaa sadarkaa tokkoffaarra akka addunyaatti iyyuu sadarkaa tokkoffaa keessatti lafa kaahame waan ta'eef birrii xiqqaadhaan illee argatuu dandeettanii isin hin darbin fayyaan faayaa isiniin jedha. Argachuu yoo barbaadan online irraallee moringaa powder jettanii akkuma maqaa isaatti argitanii xalabatullee dandeettanii istoorallee jira istoora keessatti argee jira. Eega kana bitee irraa bahe istoora keessatti faa orgaanikii isaa argee injira istoorallee bitatuu dandeettanii. Viidiyoo ammoo obboleewwan kiyya haga dandeettan sheer godhaa like godhaa nama hedduu bira geessa. Yeroo akkana isiniin jedhu kana ammoo na fayyadaaf osoo hin taane sa'aatii silaa boqonnaa fudhachuun malu sa'aatii yeroo kiyya ofii kiyyaaf kennuuf malu fudhadheeti isiniif jecha viidiyoo waraabee editii godhee maal jedhee sa'aatii ijoollee kiyyarraa hir'isee maatii kiyyarraa hir'isee yoo nama hedduu bira hin geenne xiqqoo mooraaliitu gadi nama caba namni iyyuu laalaa hin jiru ta'eetiif iyyuu biizii taatee jirta maal gootaa of cinqitanaan jejjetti qalbii yeroo hedduu. Kanaafiyyuu obboleewwan kiyya akka akkanumaan haala kanaan wanta beekurraa itti isiniif fufu yoo barbaadan viidiyoo akka seentanii like godhaa obboleewwan keessaniif illee sheer godhaadha nama hedduu bira yoo gahe daawwannaa hedduu argata akkasuma nama hedduutu irraa fayyadama waan ta'eef. Akkasuma ammoo dhaamsa yuutubaroota Oromoo kanaafillee nu heddummaadha yuutubaroota Oromoo afaan Oromoo hedduu feenaa yeroo heddummaattan ammoo beekumsa garagaraatti osoo nu heddummaattanii afaan warra biraa kanaan amma osoo yuutubii keessa deemanii akkamitti karaa laafaadhaan maraatuu barbaade jedhee osoo afaan biraati yuutubii kana keessatti sarchii godhe viidiyoo kam akka dhageeffadhee kam akka dhiisutu na wallaalchisa akkanatti tarraa'ee gadi dayaa'a. Kana jechuun waanuma barbaaddeet waan tokko barachuu barbaaddeennaan afaanuma isaanii qofaan sarchii gootaa viidiyoo
viidiyoon akkanumatti sitti gadi jigaa garuu afaan oromoo kana wanta feete yoo ati sarchii goote wanta tokkoof lama qofa kasii dhufu malee wanta akka hin argattu waa wallaalleeti miti nu beekumsa hin qabnaa eenyuyyuu gadi taaneeti miti beekaallee hin qabna barataallee hin qabna garuu irratti fookasii gochaa hin jirru kama biraa jala fiina yookaan ammoo waan biraa jala fiina malee afaan keenya kana nulleen hagas mara wahirra kaahaa hin jirru natti fakkaata waan ta'eef yoo gadi baatanii afaan keessaniin beekumsa keessan nu qooduu barbaadan guruppii keenya kanatti dabalamaa isiniin jedha kana fakkaata inshaallah viidiyoon irraa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo arraaf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته